Akkam jirtan jaallatamuuf kabajamoo maatii Focus madda walaabuu bakka jirtanitti nagaan gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu jechaa guyyaa irraa qophii addaa kan itti bohaartan irraa barattan tokko isiniif qabannee dhiyaanneetu jirra. Egaa qophiin keenya kun mooraa madda walaabuu keessa deemuutiin barattoota akkasumallee hojjettoota mooraa kanaa gaaffiiwwan nama bashannansiisanii fi beekumsa namaaf kennan kan gaafannu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin turaa itti bohaaraa irraa baradhaa isiniin jennaa. Akkasuma kan YouTube keenyaaf haaraa taatan Focus madda walaabuu subscribe gochuutiin qophiileewwan adda addaa argadhaa. Hanga xumuraatti nu waliin turaa. Maqaan koo Amaanuel Tolasaan jedhama. Dipaartimentiin koo immoo Computer Science waggaa arfaffaadhaani. Maqaan koo Waaqumaa Taarriqeen Jiraataan jedhama. Dipaartimentiin koo Computer Science dha. Waaqayyoon gargaaree ammoo waggaa arfaffaa GC dha. Gammadaa Taamuroon jedhama. Dipaartimentiin kun Information System dha. Waggaa meeqaffaa? Waggaa afuraffaa. Maqaan koo Barataa Alamaayyoo Mitikkuun jedhama. Sarveengii Fifziirii yookaan barataa injineeringii sarveengii waggaa shanaffaadha. Bara kana immoo qacarraa ta'ee eebbifamaadha jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti namni si'a tokkotti abbaas akaakayyuus si'a tokkotti ta'uu danda'e eenyudha? Si'a tokkotti abbaas ta'uu danda'eera akkasumallee si'a tokkotti akaakayyuu ta'uu danda'eera. Maqaa nama kana? Gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaa Yesuus Kiristoos asheeraa yeroo lafa kana deebi'aa ture gooftaan gaa'ilarree hin dhaabbanne akkamittiin ta'uu danda'e wanni kun? Yeroo foon lafarra deebi'aa ture moo? Namni kun nama fooniidha. Ishi hintinsiif kennaa macaafa qulqulluu kakuu moofaa keessattidha. Namni kun kan akkas ta'uu danda'e gooftaa Yesuus Kiristoos miti jechuudha. Kakuu moofaa keessaa nama si'a tokkotti abbaas akaakayyuus ta'uu danda'e. Sababii hafuura qulqulluun geggeeffamaa tureef. Eenyuun maqaan namicha? Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos miti siin jedhee jira. Yesuus Kiristoos miti siin jedhee jira. Kakuu moofaa keessadha, kakuu haaraatu hin taane. Kan sirna cidhaan geggeeffatin. Sirna cidhaa geggeeffateera namichi kun. Jechuun sirna cidhaa gaafa siin jedhu akkuma nama kamiittiyuu haadha manaasaa yookaan immoo dubartii bira geetu ilma dhashee yeroo dhashu kana abbaas ta'e akaakayyuus ta'e si'a tokkotti. Maqaan nama kanaa seenaa macaafa qulqulluu keessatti namni si'a tokkotti abbaas akkasumallee akaakayyuu ta'uu danda'e. Maqaan isaa eenyuu? Taatee akkamittiin immoo ta'uu danda'e? Mee irra deebii? Namni si'a tokkotti abbaas akaakayyuus ta'uu danda'e macaafa qulqulluu keessaa eenyu? Akkamittiin? Abbaas akaakayyuus. Yaaqoob jedhee yaada. Yaaqoob hin arganne carraa tokkoon siif kennaa. Tole abbaas akaakayyuusi. Abbaas akaakayyuus si'a tokkotti ta'uu kan danda'e. Si'a tokkotti. Tole. Gaaffiin kun xiqqoo Aleeksiitiin waan qoraa jirudha. Isinis bakka teessanii akka yaalaa jirtan abdii qabnaa. Carraa tokko Aleeksii ofan kenna. Tole gaaffii kana ariitii kanatti hubachuu hin dandeenye itti yaadee deebisuu hin danda'a. Yaaddee otoo hin ta'in yeroo ati qabdu daqiiqatti kana waan ta'eef. Tole. Sa'a kun darbinaa yeroo biraan qabaata. Gaaffii kana bakka deebisuu hin dandeenye kan biraatti yoo dabarre gaariidha. Macaafa qulqulluu keessatti si'a tokkotti namni abbaas akaakayyuus ta'uu danda'e. Maqaan isaa eenyu? Akkamittiin immoo ta'uu danda'e? Yaalimee macaafa qulqulluun dubbisa miteeti? Quraana dubbisa. Okay, quraana. Macaafa qulqulluu keessatti namni si'a tokkotti abbaas akkasumallee akaakayyuu ta'uu danda'e. Maqaan isaa eenyu? Namni kun Looxidha. Akkamittiin abbaas akaakayyuus akkamittiin ta'uu danda'e? Ijoollee durbaa inni qabutu guyyaa tokko dhugaatii isa dhugsisanii isa macheessanii isaa wajjin utuu hin beekin isaa wajjin ciisan. Tole galatoomii. Kanarraa kan ka'e isaan irraa dhala godhatee si'a tokkotti abbaas akaakayyuus ta'ee jedhama. Okay, guddaa galatoomii. Daawwattoota gaafatamtoota keenya ammaa keessaa sidha kan argate jalqabatti mooraa kana keessaa barattaati. Maqaan pirezidaantii mooraa kanaa eenyu jedhama? Dookterii iska kanammaa moo kan duraanii? Kanammaa kan amma nu hoogganaa jiru eenyu jedhama. Akkasumallee sadarkaa barnootaa isaa dooktariidha moo sadarkaa akkamii qaba kan jedhu? Abdul Karimin natti fakkaata.
Abdul Karim ka ammaati moo ka darbeeti? Kaammaadha. Ka ammaa tole. Dhalataa naannoo kamiiti? Asuma baaleedhaan. Ginniir natti fakkaata. Indiiri? Ayii. Okay, galatoomi. Maqaan pirezidaantii gibbii keenyaa yookaan ammoo pirezidaantiin mooraa madda walaabuu eenyu jedhamu maqaa isaanii fi akkasumallee sadarkaa barnoota isaanii dooktara moo maalidha kan jedhu natti himuu dandeessaa? Kan baran dhufee sitti hima warra jalqaba. Bara dhufee otoo hin taane kan ammoo hoogganaa jiran mooraa kana hoogganaa jiran eenyu jedhamu maqaan isaanii? Waggaan akkuma ji'a 12 qabu pirezidaantiin mooraa kana ji'aan jijjiirama. Immoo hordofnee akkatti amma pirezidaantiin mooraa kana Abalu jedhamu kana adda baasuu dandeenya. Ji'a ji'aan haa jijjiiramu kan ji'a kana keessa mooraa kana hoogganaa jiran maqaan isaanii eenyudha? Walumaa gala hin beeku siin jechuudha. Pirezidaantiin mooraa madda walaabuu yeroo ammaa bulchaa jiran maqaan isaanii eenyu akkasuma sadarkaa barnootaa isaanii? Dr. Abubakaridha. Sadarkaan barnoota isaanii PhD natti fakkaata Dr. waan ta'e. Tole dhalataa naannoo kamiiti? Baalee natti fakkaata. Maqaan pirezidaantii gibbii keenyaa mooraa madda walaabuu maqaan isaanii eenyu akkasumallee sadarkaa barnoota isaanii? Tole pirezidaantii yookaan diinii yuunivarsiitii keenyaa jechuudha. Kan gibbii maqaan isaanii Dr. Ahmed Kaliiti. Doktorii yeroo ammaa kana kan bulchaa jiru Dr. Ahmed moo nama biraa? garuu guyyaa har'arraa ka'ee waan ta'e hin beeku malee amma ammaatti Dr. Ahmed Kaliitiin hin beeka. Obbo Gammadaan umuriin isaanii 50dha. Ilmi isaanii obbo Baayisaan ammoo umuriin isaanii 66. Kun akkamittiin ta'uu danda'e? Yeroon qabdu dhumaa jira waan ta'eef saffisaan akkanaa deebistu. Kun gonkumaa waan ta'uu hin dandeenye. Gonkumaa ta'uu ni danda'a wanta ta'ee jirudha. Kana deebiisaa dhumarratti isiniif sitti himuu nan danda'a. Akkasuma daawwattoota keenyaa isinirree ofii keessan akka yaaltan abdiin qabaa. Amma kallattiitiin gara waaqottan si deebisaa mee carraa tokkoon sii kenna yaali. Obbo Gammadaan kuni akkan natti dhaga'amutti haadha manaa ijoollee umurii isa caaltu tokko kanaan dura fuudhe. Haadha manaa caala hin jedhe otoo hin ta'in ilma isaatu isa caala malee. Ilma haadha manaa ijoollee kanaan dura nama guddaa qabdu fuudhe. Akka carraa ta'e immoo ilma ishee keessaa inni tokko obbo Gammadaan kanaan gafa. Akkas otoo hin ta'in abbaa biddeenii otoo hin ta'in abbaa madhalcheedhaa dhalcheetu obbo Gammadaan 50 ilmi isaanii obbo Baayisaan garuu 66. Kun akkamittiin akka ta'uu danda'e gabaabsite yoo beekte. Obbo Gammadaan umuriin isaanii 50. Ilmi isaanii obbo Baayisaan ammoo umuriin isaanii 66. Kun akkamittiin ta'uu danda'e? Irra deebii yaalii carraa tokkoon siif kennan malee. Ta'uu ni danda'a. Ilmi abbaatiin caaluu ni danda'a umuriinsa. Akkamittiin caaluu danda'a abbaan? Caaleetu jira. Kan abbaa umuriin 50 kan ilmaa garuu 66. Kun akkamittiin ta'uu danda'e? Kaalkuleeshinii biraatiin hin beeku. Tole obbo Gammadaan umuriin isaanii 50. Ilmi isaanii obbo Baayisaan ammoo umuriin isaa 66dha. Kun akkamittiin ta'uu danda'e? Istiimeerri deebiin. Obbo Gammadaan umuriin isaanii 50. Ilmi isaanii obbo Baayisaan ammoo umuriin isaanii 66. Kun akkamittiin ta'uu danda'e? Kun gaaffii ulfaataadha. Jalqabaa gaaffii tokko deebistee waan jirtuuf mee irra deebiitii yaali gaaffii kana. Umuriin isaa kan abbaa isaatii? Kan obbo Gammadaa umurii isaanii 50. Kan ilma isaanii obbo Baayisaa ammoo 66. Kun akkamittiin ta'uu danda'e? Umuriin abbaadhaa fi umuriin ilmaa beekamaa maani kun immoo gaaffii ta'uu ni danda'a waan ta'ee jiruun si gaafadhe waan ta'eef mee yaadiitii akkamittiin akka ta'uu danda'e? Intaaree wanti kun wanta hunatti illee fakkaatu. Ta'ee jira waan ta'eef arginee dhufne waan ta'eef jechuun akkamittiin akka ta'e loojikii isaa nutti himte. Loojikiin isaa kun baay'ee natti ulfaateera nan. Obbo Gammadaan umuriin isaanii 50. Tole. Ilmi isaanii obbo Baayisaan ammoo umuriin isaanii 66. Kun akkamittiin ta'uu danda'e? Kuni gonkumaayyuu yaadamu
ilmi abbaa Wanta ta'ee jirudha, wanta yaadamudha. Loojikii kun ittiin ta'uu danda'e itti yaadiitiin nuuf deebisuu ni dandeessaa? tole abbaan waggaa 50dha. 50 ilmi isaanii obbo Baayisaan ammoo 66. Kun akkamittiin ta'uu danda'a? Baayisaanii hin baay'ate. Gaafa baay'atu Maqaadha malee obbo Baayisaa ta'uunsaa umurii isaa hin baay'isate. umuriin isaa baay'ate miti jechuudha. Walumaa gala ilmi abbaa dura hin dhalatu waan ta'eef gaaffiin kun akka natti fakkaatutti umuriin abbaa kan ilmaa nu dursuma qaba. Danda'u jechuutti jirta. Garuu haa ta'u malee umuriin nama kanaa caaleetu jira. Caaleetu jira. Saayikoon ittiin caalee ammaa fi qabadheen jiru. Bira gahuu hin dandeenye egaa Aleeks akkuma dhageessanitti gaaffii kana nu deebisuu hin dandeenye. Turtiin waliin qabaataa turtanitti akka gammaddanii fi itti kolfaa fi akkasuma waan hedduu akka irraa barattan abdii guddaa qabnaa. Gara dhumaatti finneetu irra qophii keenya. Egaa gaaffiiwwan gaafachaa tureef deebisaa kanan isiniif qoodu ta'a. Gaaffiin jalqaba gaafachaa ture pirezidaantiin mooraa kanaa eenyu kan jedhu ture. Maqaan pirezidaantii mooraa kanaa Dooktar Ahmed Kaliil jedhamu jechuudha. Yeroo kanatti kan mooraa kana hoogganaa jiranii. Egaa akkuma daawwattanitti namoonni hedduun hin arganne gaaffii kana, haa ta'u malee barattoota mooraa kanaati jechuudha. Gaaffiin lammaffaa irratti gaafachaa ture dhimma umurii obbo Baayisaa fi obbo Gammadaa ture. Ilmi isaanii obbo Baayisaa 66 kan obbo Gammadaa ammoo 50dha. Kunis kan ta'uu danda'e obbo Gammadaan umurii isaanii 50ffaa irratti addunyaa kanarraa boqotan, ilmi isaanii obbo Baayisaan ammoo umurii isaanii 66 addunyaa kanarraa boqotan. Sababa kanaaf umuriin obbo Baayisaa 50, umuriin obbo Baayisaa umuriin obbo Gammadaa 50, umuriin obbo Baayisaa ammoo 66 ta'e jechuudha. Gaaffiin sadaffaa irra ture gaaffii macaafa qulqulluu wajjin kan wal qabatu ture. Gaaffiin kunis namni si'a tokkotti akaakaas abbaas ta'uu danda'e eenyudha kan jedhu ture. Namoonni hedduu yaalanii jiru, garuu namoota muraasatu argate. Namni kun macaafa qulqulluu keessaa Looxidha jechuudha. Intalli isaa yookaan immoo mucaan isaa dhugaatii nama macheessu erga obaasanii booda waliin ciisuutiin abbaa isaaniirraa ilma argatanii namni kun si'a tokkotti abbaas akkasumallee akaakayyuu ta'uu danda'eera jechuudha. Egaa kabajamoo maatii Fokas Madda Walaabuu qophiirraa isiniif qabannetti akka bohaartaniif gammaddan abdii guddaa qabnaan hanga xumuraatti hordofuu keessaniif kabajaa fi galata guddaa nu biraa qabdu. Kanneen haaraa taatan ammoo subscribe taasisuun dagatinaa. Viidiyoo kana hundumti keessan like taasisaa. Maatii Fokas Madda Walaabuu maraaf share taasisaa nutumsa isiniin jennaa. Guyyaa taanu qophii wal fakkaatu hanga isiniif deebinutti kan si waliin turan Kennaa Dassaalenyiin ture. Nagaan nuuf tura.